eenyummaa fi seenaa Oromoo Warjii. Seenaa Oromoo ilaalchisee qorattoonnii fi barreessitoonni hedduun seenaa Oromoo barreessaa madda seenaa kan godhatan barreeffama jaarraa 16ffaa keessa Mulukseen Abbaa Bahiree barreessedha. Seenaan nama kanaan barreeffamaa ture kan ragaa hin qabnee fi jibbiinsa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ture. Sababa kanaanis hayyoonni hedduu barreeffama Abbaa Bahiree madda seenaa godhachuun karaa dogongoraan uummata Oromoo addunyaatti beeksisaa turanii jiru. Haa ta'u malee hayyoonni Oromoo seenaa afaanii fi aadaa Oromoo irratti seenaa dogongoraa sirreessuuf hojjechaa turanii jiru ammas hojjechaa jiru. Bifuma kanaan seenaa Oromoo Warjii giddugala aadaa Oromootiin qoratamee maxxanfamerraa waa'ee eenyummaa fi seenaa Oromoo Warjii waa xiqqoo isiniin gahaa of beekuu, wal beekuuf, hubannoof taatiitii turtii gaarii na wajjin qabaadha. Oromoo Tuulamaa gosa Galaan mana Abbichuu balbala Waayyootaan hawaasa Oromoo balbala bebbeekamoo 20 ol ta'an irraa hundaa'uudhaan mootummaa Islaamaa Sultaana Shawaa hundeessuudhaan waggoota 390 bulchaa turedha. Balballi bebbeekamoon hawaasa Oromoo Warjii kunneenis Imardiin, Keekoo, Abdullaaboo, Shonkoraa, Simenee, Ajamaadoo, Qobii, Nyaa, Kifloo, Tarrac, Waworii, Shanqole, Gubbisuu, Dingaay Zaroo, Alsheetoo, Wadafarree, Maammadoo, Qaasimoo, Alkaa'oo, Buusaa fi Imannat fa'aadha. Warjii hidda dhalootaatiin yoo ibsamu Warjii, Waayyuu, Dagaa, Abbichuu, Illaamoo, Dooyyoo, Kora, Jidda, Galaan, Hortee Tulumaa ta'uu qorannoon mirkanaa'ee jira. Hawaasni kun maqaa Warjii jedhu kanas kan argate sirna gadaa dhiisuun amantii Islaamaa fudhatee ji'a ilaalee waan soomuuf maqaa ganamaa Oromoo warra ji'aa jedhee moggaaseef irraa akka ta'e mirkanaa'ee jira. Gama biraatiin maqaan mootummaa Warjii seenaa keessatti Shawaa Sulxaaniit jedhamuun beekamaa ture. Maqaan mootonni kiristaanaa ittiin yaamamaa turanii fi maqaan biyya Tuulamaa ittiin yaamamaa turee fi ammas ittiin yaamamaa jiru bu'uurri isaa hawaasa Oromoo Warjii akka ta'ee fi hiikni jecha Shawaa jedhu qe'ee shokkotaa, ganda sheekkotaa jechuu akka ta'e seenaan ni addeessa. Hawaasni Oromoo Warjii hawaasa Oromoo adeemsa yeroo dheeraa keessa gandoota xixiqqaa bu'uurri isaanii amantii Islaamaa ta'an irraa gurmaa'uudhaan hawaasa mootummaa ofiisaa mootummaa Oromoo Warjii Sultaana Shawaa bara 896 kaasee baha Afrikaa keessatti dursa hundeessedha. Mootummaan kun mootummaa lafa Oromoo Tuulamaa, Abbichuu, Galaan, Jidda, Oba, Karrayyuu fi Walloo Kibbaa lafa addaa jilaa Oromoon Tuulamaa sirna buttaa irratti raawwatu irratti akka ta'e seenaan ni addeessa. Naannoon kunis yeroo ammaa naannoo aanaalee Jiddaa, Oboorii, Abbichuu fi Nyaa, Qimbibiit, Moojannaa Waadaraa, Hagar Maariyaam, Barraakii fi Alaltuu, Ejeree, Donsaa fi Adaa jedhamuun beekamu. Mootummaan Oromoo Warjii mootummaa amantii Islaamaa bal'isaa hojii daldala baha giddugalaa waliin ture cimsuu keessatti gahee guddaa baachaa turedha. Mootummaan Oromoo Warjii kun hundeeffama isaarraa kaasee sultaanota 14 caalaniin waggoota 390 oliif bulaa kan ture yoo ta'u, mootii Maayaa hanga bara 1040, mootii Balittii hanga bara 1063, sultaan Harbar hanga bara 1128, sultaan Mal'azmiin hanga bara 1123, sultaan Huseen bara 1179 hanga 1180, sultaan Abdallah bara 1193 hanga 1194, sultaan Muhammad Huseen hanga bara 1235, sultaan Malzarraa ibn Muhammad hanga bara 1239, sultaan Gambaa bara 1253 hanga 1262, sultaan Giraangaazii bara 1262 hanga 1263, sultaan Dilgamis bara 1263 hanga 1269, sultaan Dilmarraa ibn Malzarraa bara 1269 hanga 1278, sultaan Dilgamis irra deebiin bara 1279 hanga 1280 bulchee bara 1280 hanga 1297 walitti bu'iinsa tureen aangoon harka sultaanota Shawaa Oromoo Warjiitii bahee harka mootummaa ifaatti akka gale qorannoon seenaa Oromoo Warjii irratti gaggeeffame kun ni dhugoomsa.
Mootummaan Warjii baroota bulchiinsa isaa keessatti diinotaa fi firoota hedduu qabaachaa kan ture yoo ta'u, qaamoleen daldala daandii dheeraa isaaniin hoogganamaa fi gaggeeffamaa ture to'achuuf duula gaggeessaa turan beekamoon mootummaa Ifaat Walaazmaa fi mootummaa Kiristaanaa akka turan seenaan ni ifoomsa. Oromoon Warjii daldala karaa dheeraa kanaan meeshaalee akka huccuu tajaajila amantii Ortodoksii keessatti dhimma itti bahanii meeshaalee masaraa mootummaa keessatti hooggantoonni uffatan biyya alaatii galchuun Itoophiyaa addunyaa biroo wajjin wal barsiisuun gahee seenaan hin daganne qabaachaa tureera. Haa ta'u malee mootummaan Oromoo Warjii mormii fi dhiibbaa qabiyyee mootummaa isaa balleessuuf sultaanota Ifaat Walaazmaa fi mootummaa Kiristaanaatiin dabalan irratti gaggeeffamaa ture yeroo dheeraaf ofirraa qolachaa ture. Hundaa'ee waggoota 390 booda akka kufe seenaan yoo mirkaneessu mootummaan kun mootummaa seenaa biyya kanaa keessatti wiirtuu tokkoon turtii dheeraa qabu kan seenaan isaa akkuma mootummoota biyya kanaa biroo ukkaanfame ta'uu seenaan ni Walumaagala hawaasni Oromoo Warjii sanyii gosa Oromoo Tuulamaa, Manaabbachuu fi Galaan warri ji'a qe'een sheekotaa warri daandii dheeraa ilmaan abbaa wayyuu fi haadha wayyuu qacceen turoo waariyoo dhiibbaa fi burjaajii gita bittootaan irra gahaa tureen guutuu biyya kanaa keessatti faffaca'uun hojii qonnaa fi daldalaatiin jiraataa kan turanii fi jiraachaa kan jiran yoo ta'u, irra jireessi isaanii hojii daldalaa irratti bobba'anii waan jiraataniif maqaa ganama ittiin waamaman osoo qabanuu maqaan naggaadoo, naggaadee, jabartii fi kan kana fakkaatan itti maxxanfamee ittiin waamamaa turanii jiru. Amma garuu hawaasni kun qorannoo hayyoonni Oromoo gaggeessaniin maqaan ganamaa isaanii Warjii warra ji'aa, afaan isaanii afaan Oromoo akkasumas aadaan isaanii aadaa Oromoo Tuulamaa ta'uun mirkanaa'ee jira. Biyya kana keessattis hawaasni kun bakka adda addaa haa jiraatan iyyuu malee baay'inaan naannoo seenaa keessatti Shawaa Sultaan jedhamuun beekamuu fi yeroo ammaa naannoo Oromiyaa Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shaggar, magaalaa Finfinnee, godinoota Oromiyaa garaagaraa keessa bal'inaan